Akkam jirtu barattoota, nagaa keessanii jechaa qabiyyee keenya kan guyyaa har'aatiin firaakshinii isa jedhu waliin ilaalla. Firaakshinii isa jedhu kanas kutaawwan garagaraatti yookiin paartiiwwan garagaraatti qoonnee waliin ilaalla. Paartii tokkoffaa keessatti maalummaa firaakshinii, isa lammaffaa keessatti gosoota firaakshinii, sadaffaa keessatti immoo firaakshinoota qoyyabuu, afuraffaatti immoo firaakshinii gara dhibbantaa fi deesimaalitti geeddaruu isa jedhu kan inni itti qoonnee firaakshinii isa jedhu kana ni ilaalla. Egaa paartii kana keessaa guyyaa har'aatiif akka jalqabaatitti kan ilaallu tokkoffaarratti maalummaa firaakshinii isa jedhudha. Firaakshinii jalatti tokkoffaarratti maalummaa firaakshinii waliin ilaalla. As keessatti maalummaa firaakshinii isa jedhu kana keessatti tokkoffaarratti maali firaakshinii jechuun maali? Firaakshiniin maalidha? Isa jedhu kana hiika tokkoon tokkoo isaa paartii kana keessaa ni argattu. Lammaffaarratti immoo firaakshiniin akkamitti barreeffama? Akkaataa firaakshinii tokko itti barreessuu dandeenyus kutaa yookiin paartii kana keessaa ni argattu. Sadaffaarratti immoo fakkeenya firaakshinii. Firaakshinii fakkeenya isaa ni kennita yookiin immoo ni tarreessita. As keessaa fakkeenya firaakshinis argachuu ni dandeessu. Afuraffaarratti immoo waamama waamsisaa firaakshinii kennamee adda baasi jedha. As keessatti firaakshinii kennamee tokko keessatti waamamaa fi waamsisaan firaakshinii sanii isa kami yookiin immoo waamama waamsisaa firaakshinichaa sana adda baasnee himuu ni argattu jechuudha as keessaa. Egaa akkuma jalqaba irratti kaafne maalummaa firaakshinii keessaa jalqaba irratti firaakshiniin maali isa jedhu waliin ilaalla jechuudha. Firaakshiniin maali isa jedhuudhaa fi firaakshinii kan jennuuni firaakshinii kutaawwan yookiin qoqqoodinsa waan guutuu ta'e tokkooti. Firaakshiniin kutaawwan yookiin qoqqoodinsa waan guutuu ta'e tokkooti. Kana jechuun wanta guutuu ta'e tokko iddoo walqixa garagaraatti qoonnee qoqqoodama wanta guutuu sanaa keessaa gahee achi keessaa argamu yookiin immoo gahee wanta sana keessaa argannuun firaakshinii jennee kaahuu dandeenya jechuudha. Kanaaf firaakshiniin kutaawwan yookiin qoqqoodinsa waan guutuu ta'e tokkooti. Kutaawwan isaati. Kutaawwan waan guutuu ta'e sanaati jechuudha. Waan guutuu kana bakka walqixa garagaraatti qoonnee achi keessaa gahee argannu sanaanii maal jennaani? Firaakshinii jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argaa jirtan kun inni jalqaba irratti kenname inni kun jechuudha. Akkuma argitanii waan guutuu takka. Waan guutuu tokkoo kana bakka walqixa ta'e afuritti qoodamee jechuudha. Waan guutuun kun dursa guutuu tokko ture. Wanta guutuun kun bakka afuritti qoodamee akkuma hunu xiyyaa lammaffaadhaan asirratti akeeke argitan kana jechuudha. Wanti kun bakka walqixa ta'e afuritti qoodame. Sitti sarara kana argitanii bakka afuritti qoodame. As keessatti tokkoon isaa isa kanas akkuma asirratti argitan kan xaa itti godhe kunis firaakshinii jennaan. As keessatti kan lammaffaa asitti xaa itti godhe kunis firaakshinii jennee kaa'uu ni dandeenya. Kan sadaffaa xaa itti godhe kanas kophaa isaa firaakshinii jennee kaa'uu ni dandeenya. Isa kanas kophaa isaa firaakshinii jennee kaa'uu ni dandeenya. Qoqqoodinsa as keessatti gahee tokkoon tokko argannu kanaani maal jennaani? Firaakshinii jenna. Kanaafuu firaakshiniin kutaawwan waan guutuu ta'e tokkooti yoo jennu wanta guutuu asirratti amma argitan kana jechuudha. Bakka meeqatti qoonnee? Bakka afuritti qoonnee arfan kana keessaa gahee tokkoon tokko qoqqoodinsa kanaatiin firaakshinii jennaanii jechuudha. Fakkeenya biraa yoo fudhanne fakkeenyaaf waan guutuu ta'e tokko yoo jennu amma wanti kana ilaala. Asirratti akkuma argaa jirtanii wanta guutuu tokko ture. As keessatti bakka hedduutti qoodame. Wanta guutuun kun asitti qoodameera. 1 2 3 4 5 bakka garagaraa 5tti qoodame. As keessaa firaakshinii kan jennuun amma kan halluu diimaa dibame akkatti kophaa as bahee kana ishee muraa kana argitan kanaan maal jechuu ni dandeenya? Firaakshinii jennee kaahuu ni dandeenya muraa kanaanii jechuudha. Inni biraa kan halluu garagaraa dibame kanniinis kan hin bahin hundi isaatu
maalidha? Firaakshinii jennee keenyaa jechuudha. Bakka gara qoqqoodinsa waan guutuu sana jechuudha. Gahee nuti argannu jechuudha. Amma osoo hirree kana nama 5 osoo hirree inni kun halluu keelloo kan qabu kunis kophatti firaakshinii jennaani. Akkasumas immoo kan halluu cuquliisaa qabu kana, akkasumas immoo kan gara halluu orreenjiitti siqu kanallee hundi isaatu firaakshinii jennee keenyaa jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf akkuma asirratti argitan burtukaana kana yoo fudhattanii, burtukaanni kun amma asirratti kan argaa jirtan kun burtukaana guutuu tokko waan guutuudha. Burtukaana guutuu isaatu jira. Amma burtukaana kanniin qoqqooduu yoo barbaanne guutuu isaatirraa amma haala amma argitan kanaanii akka qola isaa guutuu isaa irraa baafne, qola isa guutuu isaa yoo irraa baafnu as keessatti akkuma argitan kana kutaawwan garaagaraa arganne ishee kana kun asitti akkuma argitan asitti tokkotu jira. Inni biraa asiin haala kanaan hamdaa jira. Muraan biraa asiin haala kanaan jira. Akkuma asirratti argitan kana muraa isaatiin yoo qoonnee isinitti argisiise inni kun biraa as gidduu kana jira. Inni kun immoo haala kanaan asiin kan dhufu jira. Inni kun akkasitti jira jechuudha. Kunniin hundi isaaniitu muraawwan yookiin immoo qoqqoodinsa burtukaanuma isa jalqaba asirratti amma argitan kanaati jechuudha. Burtukaanuma kana gaafa qola isaa yookiin immoo gubbaa isaa irraa baafneetiin hin jennu haalummaa asirratti argitan kana kan keessa isaa kana arganne jechuudha. As keessatti kanaaf qoqqoodinsa amma burtukaanota keessaa kanaan hunda isaaniitiinuu maal jenna jechuudha. Gahee guutuu sana keessa arganne tokkoon tokkoo isaa jechuudha. Kanaaf isa kanaan maal jennaani? Firaakshinii jennaani jechuudha. Kanaaf firaakshinii kan jennu kutaawwan yookiin qoqqoodinsa waan guutuu ta'e tokkooti. Waan guutuu kana bakka walqixa garaagaraatti qoonnee gahee achi keessaa argannuun firaakshinii jennee keenyaa jechuudha. Firaakshinii tokko akkamitti barreessuu dandeenya? Lakkoofsonni hundaa kamiyyuu yoo bifa A irra B yoo bifa A irra B yookiin immoo kun akkuma as keessatti ammattuu keessatti argitan kana A irra B mallattoon kun muraan kun irraa jechuudha. Irra baatiin barreeffame. Akkasumas immoo baan yookiin immoo kan jalaa kun jechuudha. Yoomiyyuu yoo 0 hin taane yookiin immoo 0 irraa adda yoo ta'e lakkoofsonni kunniin firaakshinii jedhamu jechuudha. Lakkoofsonni kunniin yoo jennu kan bifa A irra baatii warri barraa'ee kun hundi isaaniitu firaakshinii jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Garuu baan kun yookiin immoo kan jalaa kun 0 ta'uu hin qabu jechuudha. 0n adda ta'uu qaba. Fakkeenya lakkoofsonni haala saniin barraa'an hundi isaatu fakkeenya firaakshinii ta'uu ni danda'udha. Fakkeenya isaanii yoo kan ilaallu taate akkuma amma asirratti argitan kana jechuudha. Fakkeenyaaf 1 irra 2, 2 irra 3, 4 irra 5, 5 irra 6, 1 irra 7, 4 irra 3, 7 irra 2, 9 irra 4, 8 irra 8. Akkasumas immoo 2 guutuu 1 lammaffaa. Isa kana yoo dubbifnu immoo 5 guutuu 2 sadaffaa. Inni kun immoo 4 guutuu 5 jahaffaa fi kan kana fakkaatanii fi haala kanaan firaakshinoonni barreeffaman yookiin lakkoofsonni barreeffaman hundi isaaniitu fakkeenya firaakshinii ta'uu ni danda'u jechuudha. Isaan kunniin fakkeenya firaakshinootaati jechuudha. Inni biraa waamsisaa firaakshinii kennamee adda baasu. Firaakshinii yoo nuuf kenname waamsisaa isaa yoo adda baafnu jalqaba irratti firaakshinii akkuma asirratti argitanii yoo barraa'u firaakshinii walqixa tahaa waamamaa irra waamsisaati jechuudha. Inni gara gubbaa jiru waamamaa, inni gara jalaa jiru immoo waamsisaa tahaa jechuudha. Fakkeenyaaf firaakshinii 4 irraa 5 kana keessatti inni gara olii jiru 4. 4 kun waamamaa yoo jedhamu, inni gara jalaa jiru immoo 5. 5 kun immoo waamsisaadha jechuudha. Kanaaf firaakshiniin walqixxataa waamamaa irra waamsisaatiin barreeffamaa jechuudha. Kana keessatti inni gara gubbaa waamamaa yoo jedhu, inni gara jalaa jedhu immoo waamsisaa ta'a jechuudha. Kanaaf as keessatti mee fakkeenya fudhannee tokko tokkoon kan hafe kana yaaguun nuti A irratti 2 irra 5 jedha. As keessatti 2 waamamaa yoo jedhamu, 5 immoo waamsisaadha. 5 irra 6 ka jedhu kana keessatti immoo 5 waamamaadha, 6 immoo waamsisaadha. Firaakshinii 3 irra 4 ka jedhu kana keessatti as keessatti amma 3
waamamaadha. 4 immoo waamsisaadha. Firaakshinii 7 irra 8 kan jedhu kana keessatti 7 waamamaa yoo ta'u 8 immoo waamsisaa ta'a jechuudha. Inni biraa firaakshinii 1 irra 9 kan jedhu kana keessatti 1 waamamaa yoo ta'u 9 immoo waamsisaa ta'a jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatitti firaakshiniin walqixxata waamamaa irra waamsisaati. Inni gara gubbaa jiru waamamaa yoo ta'u inni gara jalaa jiru immoo waamsisaa ta'a jechuudha. Egaa barattoota qabiyyee keenya firaakshinii kutaawwan garagaraatti qoonnee ilaalla waliin jenne keessa guyyaa har'aatiif kan ilaalle maalummaa firaakshiiniiti. Itti aanu keessatti immoo firaakshinii meeqa jedhu kana jalatti gosoota firaakshinii maalirratti hundoofnee gosoota isaa akka qoonnu waliin ni ilaalla. Waan dhageeffattaniif galatooma. Paartii itti aanuun walitti deemna.